nabiyyiin osoo suduu jijjiru mormirraa murame eenyu jedhama? Gaafii kunnan takka qaba. Deebisaallee asuma argattan. Gaafii dhumaa qofatti deebii barbaaddan. Fedhii keessan taanaan kooppiiliinkii gochaa dhageeffadhaa. Kuni gaafii fi deebii akka laafaa ta'edha. Irra hedduun keessan akka beektanii beeka. Viidiyoo hojjechuu wanti barbaachiseef namoonni hin beekne illee waan jiraniif. Kan beeku ni yaadata, kan beekne ni barata. Seenaan islaamaati kun qabdu. Namoota isin jala jiruuf sheer gochuun dagatina. Gaafiin jalqabaa eenyu nabiyyiin osoo suduu jijjiru mataan irraa murame? Deebisaan نبي الله يحيى عليه السلام. لما فان eenyudha nabiyyiin beelaan du'e? Deebisaan نبي الله اليساع عليه السلام. sadaffaan eenyudha nabiyyiin ummata isaaniitiin abaddatti darbame? Deebisaan نبي الله إبراهيم عليه السلام. afraffaan eenyudha nabiyyiin obboleewwan isaatiin miidhame? Deebisaan نبي الله يوسف عليه السلام. shanaffaan eenyudha nabiyyiin guyyaa sadii garaa qurxummii bule? Deebisaan نبي الله يونس عليه السلام. jahaffaan eenyudha nabiyyiin dhukkubaan miidhame? Deebisaan نبي الله أيوب عليه السلام. torbaffaan eenyudha nabiyyiin jannataa baafame? Deebisaan نبي الله آدم عليه السلام. saddeettaffaan eenyudha kan jalqaba sayfiin lole? Deebisaan إبراهيم عليه السلام. sagalaffaan eenyudha kan jalqaba doonii tolche? Deebisaan نبي الله نوح عليه السلام. gaafii kurnaffaa koomentii jalatti deebisaa. gaafiin kurnaffaan akkana jedha: maalidha wanti rabbiin hin uumin?